Bamanan kam ne tu gara ko na rasen akkana para paruma gone male mara ko ko tuchena bamana ka battira ko ko dak ede gadi sun dinda bamana kam do bamana ka Oh! Oh my gosh! What? Masinya ta masinu uje sinu uje ko bare da kun sinu uje masili kin fama nyaa tu hebdi Video khana la do video khum baayata kana la sisi male. Bro, what the heck? Wagwan ke Rafika It's your boy Jabu React atas video bashana so barso kabade sini Kusuma zuru jero jal kabadi gara channel kan uta subscribe ko jorkas video kana like ko share amra to kabdan comment ra kasini mo be kamu asindura gujo da soddoma video reaction zo addan damne post gona nyine ture garu morali ki sa galalu wal fana nga dise video view dura argatu chala gade tikati yo gargatu ibiddatu mata gaisana ke yoda edit gote takana bashan sisate daily gadiste gafatin viyun kan kaya gaduri chala gatikatu moralin qabulu chuna akati wasan kate da dalulle wanta kawon sigafa fata kallen injirtu akuma duri kenna video kenna torbani gisalam gisadi post godacha gar video mention kesani tarasini jara next video kuma sadde tamaseno update qaba let's go gar video kesani Way Jardi barbade Bakar basta Afar Arabi kana beko Jabu React maka Kenyan ala wachu hadifnu okay Baya agar farenda agarfa hey Bajaj ara tawin abba duda jara na duda jara nam dal bese bajaj jara Bajaj abba naga tumara mutafatta waro jala dubban aba jaji wana Oh, when you can do that, like Bajaj, dynamic and Nairobi, Adil Jabu React. Friday ni Friday. Facasa mal kunia Yeah, sorry. Kamisal Huh? Friday mo Kamisal I no way. University da bihamte. Nah, ma prank no go chara. Nisbi ko prank no go chara. Yanara guya ibakoti da jale mengilfa Today is my Birthday, bro. today is my birthday. Oh my Today's my gosh! Bro, I said, man said today is my birthday. Birthday? Birthday. yani Today is my happy والله لا ورد واتوك التلال. day. What? Akui, grass nagapunin. Abu React, what? namni sirriitti fiigicha danda'u hin jiru. Alaa meekaappii dibatteerra How? yeroo roobni dhufu jiraa agarte. Galeera malee bakar. Yoo akkasii dubartii ta'e namaraa meekaappii itti dibanii jechuudha. Meekaappii itti dibanii bishaanuma duubaa ushitti godhan. Silaaftu fiigichaan rabbi tokkoffaa nu godhee miti haga durii caala fiigichaan silaa addunyaa beeksifne jechuudha. Half PETWB Jabu React kootutti koflime. Oromo warra maali isinii murufe wanta kaan isinii murufe. Ende. Wallahi billahi akka burqa feemsanii ana hinka khade wallahi hinka khade. Akka burqa wallahi feemsanii ana. Akka burqa feemsanii ana. Wali kimsi dubbiru wali kimsi. Na jibbitanii si dhugaan jibbina. Of course. Buru react naman irra dalage gartanii. Mee namni tokko irra dalage. Burqa irra dalage. Buru irra dalage. Mindu no. Abbaa biti irra dalage. Ana moo ifmatti na khayati. Dalaalee na kofle namni sun. Ingilizii Facebook irra feemsa. Ayyo. Feemsa maali feemsa. Ana jechuun nama namni kun irra dalagu. Dhageessanii? Wallahi feemsa akka burqati. Burqat. Oi, ana gara mulu famous asi an famous amiti ara no takka bale takka kisan jiro. Ana ka Oromo keessatti an ingana na famous asi an. Hey la, famous adin. Hey. Famous amiti bale bro. An furra fataachu si tu dalaga bale famous man qab. Oh ji Jabu React nu dhaqqabi. Dhufe. ya rab Maal qotar? bakakka isaatiin rabbiin haa fuudhu halkan itti Maali wanni akkasi taragee akkasi ilaalin. abayyoo isin nadhiisuu baattan
بقاكم الرب الهين هابو اسم الرا والله يعني اسم وجه الجلاش دل دوالة كنان maaltu rakkise maaltu akkas rakkisee akkas godha waattu nyaata I think sababa san saniif akkas rakkisu jira jaaburii ati kootu ilaalime akka jira harme suraadinati harme eenyudha fidee dhufte yaati kanammoo mana kiraayii barbaaddiyuun fidee dhufe maalii kireeffamu eesseera reesi isa boontuun keessa tuttu agal maali boontuu kireeffatee keesseera miti isa keessa boontuun naan taatu abbaa manaa qabdi isheen naan taatu oh my gosh okay ishee kanatti galchina ishee keessaa hariine maal rakkoo qaba ree abbaa manaa qabaadha anaaf rakkoo qaba keessaa baatu boontuun is bakka manni qullaan hin jiru taanaan rakkoo jira manni qullaan jira boontuu keessaa hariine ati immoo itti galta haariyamtu boontuun hin baatu isheen keessa maaliif hin baatu akkasuma isuma guddaa nuti keessa jiraannu kanatti kireessinu reessammoo immoo maal keessa jiraata rakkoo maalii qaba kan keenya nuti baanee iddoo biraatiin kireeffannu warra mana koo kiraayii hadheen nagee iddoo biraati kireeffadha maal rakkoo qabaa yookaan immoo waanuma bira teessure kiskuma koo keessa lama taanee kireeffannee teenya daag amma ti sammuun kee nagaadha an mana gaadhaam xiqqootuma isheen abbaa manaa hin qabnetu garaa kuna raasee akkana paraqaruma godhe malee maal rakkoo qabu isheen abbaa manaa qabaatte rakkoo qabu dhaqee deeggadhiisuu hin danda'an abbaa manaa qabda abbaa manaa qaba oh abbaa manaa qaba oh my gosh what ani badee maal jettee amma kana dhaabattee na ilaalta yeroo akka kana lafa abbaa manaa qabaa naan jetti meedaan amma kana kaakeeti maal dhaabattee na ilaalta neendoon qoy kaasammoo mi'a koon fudhadhaa mi'a sakam mi'a kana moo isa dugdatti baadhee dhufee osoo naan kaffaliin hin deemtu fudhatte qarshii qabadhee hin jiru waan deekkee abbaa manaa gargaaf jikoottu qarshii waan jiru innis as yoo jiru deemi na raasii jedhe Allahu akbar hari maal abbaa manaa qabaa itti qabacha baankee isa iyyuu kolfita agaagulii agaagulii imagine dhugumatti maazarii tante hojii akkana taate ati dubartii fiddee akka mana kiraa maali jettu it's crazy malee Liinaarsi jaabuu reaaktii mana kiraa Itoophiyaa kenne ila Itoophiyaan diigamu mana manni kiyya diigamu baay'ee garuu manni aan keessa galu mana kiraadha oh my god teestaadhaan akkasanti kan dura deebisuu fi qabu malee danqalladha nae normaala Tupac jaabuu reaaktii maal jechaa jirti siseera ምንድነው የምትለው ራሱ ማለት ነው አዳራው ነው የምታውቀው አንተ እሱማ ሰገደ ስድስቱን ታውቃለህ ከሞት ያደረገው አለምን ሲንሰላ ነው አኒን ሲንሰላ Waraa goddanyaa hiriyaa afaan Oromoo danda'u qabaatanii afaan Oromoo afaan goddanyaa sanitti qolleen beeku jechuun sheemidha iyyuu. Buraati kootu ilaalee rifaati waggaa beekaa. Guyyaan irraa guyyaa eebba kootiidha jedhamees Ingiliffaan. guyyaan irraa Ingiliffaan moo Guyyaan irraa guyyaa eebba kootiidha. am happy appreciate A'uudhu billahi mina shaytaani rajiim. I am appreciate you You appreciate me? Yaadamees yaadasti. Guyyaan irraa guyyaa eebba kootiidha. guyyaan irraa guyyaa eebba koote jechuudha Ingiliffaan jedhasi. Ingiliffaan am happy every day Yes. You are happy every day. That's true. Shaadhaa tokko siif kennu yaadasti. I am happy every day Wanni kun piraankiidha moo dhugaadha? Annaan galle. Ta'ullee garuu haga wahiin beekanii jedhee yaada haga wahii hagas mara daddamii miti malee ilmi biyyaa naana hagas mara daddamii miti billaa aleek. Text music jaabuu react damiina xiqqaa laali. obboleeyyiin kee tokko karaarra jaajjee qullaa viidiyoo waraabu yoo agarte itti dhiyaattee awwaam jaa qullaa maa waraabda Hudduu keessa dhaye. TikTok naa deemuu dide jee bara akka TikTok naaf deemu jee huccuuf raabaasee dalagu jira. tiktookiitu huccuun deemu didee fi akka TikTok naaf deemu jee huccuuf irraa baase No way. Okay, let's see. akkas taanaan akka sirri sii deemtuuf paantis irraa baasa haa hijibaa duraa deemaasi darsa Arrabsee gadhiise malee. nama qullaa waraabuufuu laayikii numa gootanii ana hoofoorra balloo hayyatee TikTok daluu kanaafuu laayikii maa hin goone warri istii qabdanis istii teessan akkasuma dhiifadhaadha laayikii fi follow naa godha akka sammuun tiyya waan babbareeddu yaaddutti Exactly. nageen na godha
nagaan na godha. Nagaan na godha. That's funny. Maraafuu jechuun nama tokko jajjabeessuun bareedaadha. Ammaan kana eenyu maqaa isaa Damiina Immunity TikTokiin fayyadamu guddaa follow godhaanii warri asii tanaan arbiraa argitan jechuudha. Wal jajjabeessuun bareedaadha beektee ijoollee lafaan faartu akkanaa wal jajjabeessuun sunooma waan hamtuu naasa'u. Yeah. Jaabuu reaaktii namni kadu'ee mallaqa fudhatee wayi jiru Itoophiyaa. Awo tarabbiiti. Rabbi sinaa sabbarsiisu. Gubbaa kana fi galta jeedun dhufeemee firrisaa. An. Ini berang kawan. Oh my. Allahu akbar. Meri berang meriste. Ya Rabbi jeemti sanin qabu. Ah. Fidina qottu an fira sirraan qabu. Achin naaf diyon deemes. Darsa. Darsa. Waato. Gaafa lubbuun jiru mana hin baytu. Hay deemasi. Deema darsa. Maal kono. Allahu akbar. Ila geessanii mi? Waan hafes footanii nyaatina achi naafida dars khayrumatti. Tolfatee ciisee imagine oh shit. Nama sodaachisa malee kun nama sodaachisa malee imagine namni du'ee ol ka'ee osoo guyyaa takka jedhe. I know way. I know fucking way. La. Kasa jiru malee. Waan jedhu maali? Oh my gosh. Ana waan kanaan baay'ee takka sodaadha duraanuu bara. Wallahi. Duraan maal beekaa miti eessa beekaa miti duraan. Ergaan as dhufe gaafa tokko dhaqee sanuu sooma keessa warabbal kaabaa mataan bakka sadii bakka meeqa addaan na bahee gale. Takka kee achi takka ittiin deebine malee. God have mercy upon Kam, ari. Wow, safara fakkaatti waan naabotan dammoo baay'ee takka namatti tolti. Jaabuu reaaktiin dhaqqabi. Jecha tokko wayii isinii dubbisuu mee namatu asirraan ergaa wayii isinitti ergateera. Maal jedhe seetan? Osoo ija kootiin si argee si bira hin taru turee jedhan. Guyyaa dhufu san. Lola faamilee guyyaa godhumaa godhe. Si liqinfamaa jedhama si nyaatamaa si nudhuu jedhi. Si nudhuu liquu. Bareedaan kun si nudhuu ima si liqinfamaa nyaatu heddii. Maazariin duute wannaati qofla abbaate. Binu baasi waaqa sanii mooy. Akkam si godhe jetti ilma kiyya. Akkam si godhu feeti. Nyaatu feeti. Akkam godhu feeta bareedduuti. Kun si liqinfamu si hudhaati. Rabbi si araaramu bareedduuti. Arbee fudhatanii ramuree hatta kolfaan bichaa dhawalayeera. Isin ture ergeera moo? Haata keessaa qabdi cadhiftee kolfitti isin hin beeku. Nama isin beeku ta'uu dhoolu jee shakka. Akkam jirti atta jirti. Ame akka atta jirti. Waaw. Loqoda arsii. Original arsiin kan ammaan kan loqoda jechuudha. Atta jirti? Atta jirti. Me as bahee mul'adhu. Ifti isin maaf isii kenna. Armee laalame. Eeda. Atta jirti gaadhaa atta ani yeroo itti naxala fangeera moree. Woo yaa maazariin. Amma si huda. Maazariin. Tok hima jedhan kanaa waan irraa fuudhee waan dhabooda. Atta natu jedheera moree. Addee maaf si xaafan qofa. Akkam jetta atte maasi xaafan qofa yaa. Wait. Isaan utuu na xaafeera. Maaf si xaafan. Viidiyoo tokko gadhiisee ennaare osoo si argeeti. Wannuma kanaan dhiiftu. Kabaraati kaa. Yoo guddatte xaqqamatta. Wait, afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa wal keessa ofaarti maazariin. Dheeree kofaltii dammoo. Tiktookuma kanaa'uu nurraa dhiifte hoo eega si liqeessuu taate. Tiktookuma kanaa'uu nurraa dhisaa takkatta kushee kana. Waan baraati akkanumatti
uffata faa argitanii akkaataa itti uffanni namarraa tole laallachuuf jecha jira gadhiisanii saniif jedhan caqseetumaan gadhiisee jennaan odoo si arge si biran taruu naan jedhe. Viidiyoon dheeraadha garuu laaluu qabna aan hofla maazarii fi qoosa faazarii dasta jedhama caalle maashaallah. Atiif gadhiifte. Situf gadhiise. Egaa ati sirreessa uf gadhiisa anni si haa qabu maatuuf qabiga. Situf gallakkisee jennaan akkana. Arfin gallakke mucaa kee diddu mana hidhaatis si deebisu gaafa duraatis si deebisu. Maazarii hidhee ture bakka as jira mucaa. Kaambii si deebina kunu mootummaa kaambii bahee jennaan kunu na qabaa jiran jaadhidhaadhe. Kaambii bahee jennaan. Harka haa kennu ammallee deebee mootummaatti egaa dabadame. Ofii gallakkifte jennaan uummanni. Waa uffata isu uffata kanatti aga Norway dhufe kana as keessatti mi'a akkuma shashmanneetu uffanni narraa tura jedheeti. Angafiyyaa uffata kiyya uffadhee of gadhiise. Of gadhiise hin kofneeree. Era dhiisiree qaldaddii. Isaan akkana jedhani. Udu'aati of qabdee akkana jedhanii dhumatu. Asaa baqaa dhiisaa jira bakkaan jirtu. Wallaa dhiisaa. Ati eessa jirta? Baqaadha xalafanii iyyuu dhiisaa. Inni si haa xalafu eessaa si xalaftii miti abbaa. Eessa jirta? Uduun diinu jiru xalafamta abbaa. Eessa of gadhiifte tuuleen. Waa Norway giraamii asitti bakka gad bu'aniitiin bakka beenzilli irraa bahu. Galaana irratti of gadhiisee hinna. Si xalafaa. Baga rabbi si baase. Dafee bakka sanii badu. Nagaa nu baga rabbi. Baga rabbi si baase. Akkuma gadhiiftee kam. Mee akkasitti na eebbisa wallaa. Wallaa akkasitti na eebbisa. Mucatti. Amma mucaan ganaa. Mucatti. Neetti baatti. Ganaa ila kunoo. Waggaa 10 booda kootu bareedduuti. La alayka. Waggaa 10 booda kootu bareeddu. Amma garuu waan namatti tolu maazariin opshinii kenneefii jira. I think maazarii gaafa fuudhu baay'ee takka obsee eeggatee fuudhe na fakkaate. Naannoo maan jedhu. Sanuu haguma sanuu mucatti intalaati. Ofii asumatti akkuma abbaan ilmaan jedhu jedhaa jirra malee. Dhiirti dubartii maaf dhalatte. Exactly. Yeroo isaa malee ofiillee haa innummaan si soqu ofiillee mucatti akkana ta'e. Damn. Dhugaadha sun. Uduu kenninee fi bareedduu takkattii tanan nu bira dhufee nutuu tanaaf fudhatu deemta sila. Naan taane bareedduuti jebee turi nurra amma yeroo isaatii miti. Ija keessa laallee quufne nutu. Baqaa isiillee na tasmaamaa jirta dhiisa. Waliin taane. Hin taane. Hin ta'u ni naa bilbili poolisan naa bilbila. Gin viidiyoon baay'ee dheeraadha. Naa ganarra ilaaluu danda'u beekte. Gin baay'ee takka namatti tola naadhaaf abbaa wajjin akkana wayita qoostee taphattu. You are lucky bro. Wallahi you are lucky man. Viidiyoo kana ilaalaa viidiyoon kun baay'ee takka na dallansiise malee. Bro what the heck? Akkamitti laa? Kunuutti geessanii eebbite sanarra. Hizbiin kee namarraa osoo hin beekin gahee ta'ee dhumateesi. Aina wayan viidiyoo asii achi ilaalu malee. Yoo viidiyoo kee nama dhumaa nuuf ta'aniif galatoomaa isin jedha viidiyoo meeshiin isin gootan viidiyoon keessan ammallee viidiyoo ijoollee safara keessaa jallaa meeshiinitti godha kontent kireetara ijoollee kontent kireetara Oromoo ta'an kaffanii meeshiinni godha isin jedha galatooma.